mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu boo'isuma jalqabde. Eeganii manni yaalaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akkasin beeytanii qullaan qullaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وركفوني وردفتوتك يا قالي في غاري وروني بركة ميديا جلت ترجمتا جرتو بقى زرعتني وانا جيتا وروني عرثاتا channelك يا كان سبسكرايب بدولا ما تيكي يتدب لما أكس مسور ولينجرو في وردفتني لايك شير gochuun naafa facaasaa viidiyoo kee kana channelك يا كان akkana guutu kumallee ta'u kana guutu naa godha wordoftoota kiyya qaqqaalii. Ustaaza keenya qaalii fi kabajamaa dhiifama suuraa keessan fayyadamuu kiyyaaf isiniin jedha. Ustaaza keenya isin kabanya isin jaalanna isin hordofnallee isin hordofa kaasatanan akka mataa kiyyaatti yeroo baay'ee jechuu. Garuu immoo dogongortanii jirtan ustaaza keenya dogongorri keessan maayinni icciitii duraan dabarsitan ol baatanii sooshaal miidiyaa gubbatti dubbachuun keessan dogongor isinirraa hin bareedu isinirraan tolu isin nama guddaa. Waan gaarii waan bareeda barwaan barumsa qabu isinirraa dhaga'uu feena malee waan akkanaa kanaa miti. Ammas deebi'ee talli isin gaafatan nikaaya godhattanii irraa buuftan sun har'a bultii godhattee bultii biraa keessa jirtu jechuu bultii siisanis diiguu taati. Namni kun hin beeku namni dogongoraa namni dogongorre hin jiru jechuudha. Yookiin haadha maatii taati haadha ijoollee taati. Namatu beekaa ganda beekaa fira beeka jechuu eenyu akkasin nikaaya godhattanii akka eenyu akkasin gadhiiftan yeroo amma sooshaal miidiyaan babal'ate jechuu namni quba qaba gurraa qaba sattaruu qabdanii kabajaa barbaachisa jechuun minama wal kabajuu qaba. Waanuma isin jettanirraa jechuu icciitii walii namni eega waa waliin dabarse walii dhooysuu qaba malee ol baasee walii himuu hin qabu jechuudha. Ustaazotumarraa baranii jechuu waan akkanaa. Ol baasanii wal himuuni waan biraati. Isin immoo waan akkanaa isinirraa hin eegamu ustaaza keenya kabajamaaf jaalatamaa dhiifamas naa godha suuraa keessan fayyadamee waa'ee keessanirraa ta'uu kiyyaaf. Maaliif jennaani jireenya isiisantu garaana nyaata jechuudha. Mana yaalaa seensisee gaafa isin jettan nama hunda beeka jechuu ustaaza keenya wanni akkanaa isinirraa hin bareedu hin tolullee. Qabeenya irraa fudhadhee nikaaya irraa gadhiise jettan asirratti gaman yaalaa san isin wajji seente qabeenya sanuu qixxa isinirraa qoodamuu qabdi akka shari'aan jedhutti numaa jedhee miti isinumaan nu gorsa jechuudha. Dubartiin takka abbaa manaa isin nikaaya godhatee wajjin eega gachiifte qabeenya sanuu qixxee qabdi jechuudha. Isin immoo deebitanii waan akkanaa haasa'u waan barbaachisoo miti ustaaza keenya isinirraa hin bareedu. Isaa waan akkanaa dhiisaa gaafa duraallee waa'ee arsii dubbatan san namni iddulleen hin jaalanneen warra mataa kiyyaatitti naan taane jechuu waan naan taane ol bahee dubbachuun illee mirga qaba. Maaliif jennaan haga nabi aadam lakkooytan nabi aadam ol ka'ee baxxanii yaan fudhatu gosa lakkaayatuun arsii waanuma jiru. Ammallee immoo gabbara namni hundi kadha'ee lafa nama buusus hin jiru arsiin kabajarraa nama jalaa ol ka'ee nama teessisee nama nyaachisee nama obaasa malee kadha'ee lafa nama buusullee hin jiru. Ustaaza keenya qaalii gizee haasoftan miira keessan galina miira keessaa baha. Amma isin waanuma isin gaddummaan haasofne namni gara gandummaatti deebisa jechuu ustaaza keenya. Akkasanii viidiyoo kana sheer godhuudhaan biraan nagaa ustaaza keenya. Ani isaanirra beekee isaanirraa dubbachuuf osoo hin taane waan natti dhagaamee dubbachuuf anis akka mataa kiyyaatti jechuu akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu tokkootitti waan natti dhagaamee dubbachuuf malee isaanirra beekee dubbachuuf miti. Dhiifama naa godha hordoftoota kee qaqqaalii fi gaggaarii isinis haasuma ammaatii naataa chaanaala kana laayik sheer sabiskiraayib godhuudhaan na wajjin tura. Isin jaaladha isin kabajaa inshallah yeroo biraatiif waan biraa qabannee haga walitti deebinu nagaan naa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gaafan kaan ammoo tinin nikaaya dadhee gagalee bira taa'eet saayibni kiyya tokko na dawwalee sheekaa kiyya waan zamanni itti jiru quban qabdu ati darasummaa dhufte bukkure
ijoollee daa'ima ammallee jettee biran taa'ini namni durbaan xiqqaa jedhe ijoollee xiqqoo namni durbaan xiqqaa jedhe innu xiqqaa naan jedhe. Namni durbaan xiqqaa xiqqoo isiintu xiqqoo jedhe inni xiqqaadha naan jedhe. Naa maal godharee? Haalin beeytan kaashee kaakiyyaa maal? Laallachuun isin bira jirti nikaaya halaala qabdanii amma waan barbaaddan godhuun isin bira jirti haa dubbiin tun naa dhufte. Dhugama jettee ijoollee bira taa'uun hin barbaachisu. Meeshaan qoratuu barbaachisaa jedhe. Meeshaan qoratamuun barbaachisaa jedhe bosheen illee. Gaafa kaanii akkuma kaan sheekonni baraatiin waan kitaaba keessa jira bara akkaataa dubartii wanni martuu dubartiin waan beektu seetanii ni jira. Akkam godharree isheen dubbiin dhufte laalamuu qaban mana yaalaa galuu qaban mana yaalaa galanii fattashamuu qaban ayyee dubbiin dhufte kaa. Gaafa kaanii intalli daa'ima olma funnee waliin nyaannee dhugnee maal jennee taphachiifnee awwala isteeppii isin jettan sani beeytan step to step jettanii baraasiu. Kasuma goone niin deemne step to step. Dubbiin dhufte gaafa kaanii rifariin hin katabe rifariin mana yaalaa hagaamu alaalamu hin dhufnee taarika wallaahi ani dhugamaaf isin hin jee mana yaalaa geessine mana yaalaan beeytan kaanii miti isin kana bichaan ka dhukkubaa bichaan beeytanii. Mana yaalaa ka dhukkubaa bichaan beeytanii hire mana yaalaa finne ogguun finnu kanaa imimmaanuma buusuu jalqaban in shakkeene maaluma taateen tallitummaa boottisi oduu duraan quba qabna maal quba qabna dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye. Maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessaa qabna ka. Sheekaan kiyya maal godharee mukkuree fayyaalessi kiyya akkuma jiruun jira. Intalli intala daa'imaa dhugattuun harkattan gaggabdii maalan godhuu qabna laslaasaa ambi jette san bituu qabna afaanitti qabuu qabna. Mirindaa tokkoo fi ispiraayitii tokko bitanneet laa ilaaha illallah. Gaafuma achi kaahee intalli imimmaan jalqabde tariikaa barataarii wallaahi kolfaan duuta wallaahi kolfaan duuta. Maal goonaree intala mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu boo'isuma jalqabde. Eeganii manni yaalaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akkasin beeytanii qullaan qullaa. Baadoon baadoo zeeroon zeero qullaan qulla rifatuun amma ka kiu jechuun amma ka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka roobe adaamaa na fakkaatuun amma ka roobe addisaabaa na fakkaatuun amma ka bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun amma ka sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatuun amma ka. Egaa kiyya maal taataree gatii baaftee mi gatii hagana baaftee baafte akkam goota balaan haganaa sirra gaggaame maa sababaa eenyuti sababaa gooddanyaati maal gootareen dubbatinii callisi malaan gaafadhu saayikoo yunoo saayikoo waan jedhamu beeyta intalumatti gaddeebi'ee dhiisi kuni faashina biyya keessa jiru siin addisiin hin baane siin haara waan baane wanni akkana mucayyoo dhiisi kana ni beeyna dalagaa ummanni dalagaa oolu ni beeyna ummanni martuu siin hin baane kun dhiisi abbarataa ta'uu seene abbarataa ta'uu isin jettan san. Mucama sanii akkana dalagee isuma beekeetiin awwalumaa itti seenee baran isinuma qarqaaruufi malee jedheen isuma naan jette aboo saahibuma kiyya sani aboo mana keessa taphachiise. Mucayyoo kiiloomeetira ishii ispaaltii takkaa irra baatee hin beeyin mucayyoo maggaa maddoolaabuu waggaa 3 tapha manuma keessa taphate inni tireengingii manuma keessa godhaa baay'eedha. Akkanatti bara ijoollee waggaa 12 fi 13 hin jirtu waytan isiniin jedhu dhugaan seetan jiila qaba sheekaan fuudhamaa didee jettanii irraa dhaabadhe na sodaachise haalan na sodaachise. Isaanuma naan jedhan